Digammiinsi oromiyaa waan inni fiduu danda'u hedduu bal'aadha. Rakkina Oromoo fi lammii Oromiyaa keessa jiraatan qofa otoo hin taane rakkina biyya Itoophiyaa waliigalaa fi dhibdee gaafa Afrikaa akka ta'etti hubachuu qabna. Kanaaf haala amma jiru keessatti mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa National Transition Government of Oromiyaa daddaffiin ijaaruun murteessaa ta'ee argame. Waan hubachuu qabnu mootummaan ce'umsaa ijaaruun biyya diiguuf otoo hin taane rakkina biyya diigamaa jiru furuuf balaa dhufaa jiru biyyattii fi naannoo gaafa Afrikaa baraaruuf akka tahee ummatoota Itoophiyaa biyyoota gaafa Afrikaa fi ardii addunyaa akkasumas mootummoota addunyaatiif mirkaneessuu feena.